Arras jalqaba kanarratti wanti isiniin jedhu tokko warri mana keessatti kan arganneetti fayyadamuu hin dandeenyu warri jettanii baay'ee galaana nyaattummaa isinii gochuu hin danda'u haga danda'ame qibaatii kana keessa maaltu akka jiruu fi maaltu akka walitti dabalamee erga hubattanii booda qibaatii gosa akkasii jettanii suuqirra gaafattanii yookaan ergattanii illee bitachuu dandeessu dheetii yaada. Kan biraan warri immoo faayidaa hin qabu itti fayyadamaan ture kan koo rifeensi calliseetuma goggogaa ciccitaa warri jettan mee gadi taa'aati viidiyoo haga xumuraatti ilaalame ofuma keessan ofitti deebisaa maal akka gochaa jirtan gaaffii of gaafadha. Viidiyoo jalqabarra gadi tuttu wanta achi keessa jiru toon argin koomentii kennuutti viidiyoo kan hin ta'u faayidaan qabu jettanii daftaniitu sammuu keessan amansiistu jechuudha. Yeroo sana sinfinnaatu sin keessa gala tokko tokko immoo xallistanii mateessanii kan nama laaltan yooman kayyachi ga'uu danda'a kun waanuma fayyadu miti kan koomanaaf immoo waanuma ta'u miti otoo carraa bal'aa kan kanaan olii faayidaa kan kanaan olii argachuu dandeessanii jechuudha. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota keebii qobsaalii akkam jirtu nagaa keessanii bakka jiraattanii bakka nagaa taatanii jecha guyyaa har'aas immoo haala margaa jirtan kanaan deebi'ee dhufeetiin jira isinis immoo anaa dhufu isiniin jaa warri haaraa taatanii dhuftanii alan dhaabbatiina ol seenaatii mana kana keessa jiru nu waliin dhaggeeffadha. Bakki isin karaa isin ol seentanii yookaan barrii bakka deemtu kana tuquudhaan ol seentanii nu waliin miseensa faamilii ta'uu dandeessu. Bitumaa hordoftoota keebii qobsaalii haga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jaa. Guyyaa har'aa utaalloon naqabee sagalee koo isinitti furdate ta'e asumarraan dhiifama naa godha. Akkasumallee fuulana bobbokosiitu jira ija gidduma walirraa harkisiitii walirraa qabee har'a madaamii wajjinuma wal arguu fi akkaataa amantaa keessaniitti ጸሎtii du'aa inaa godhaa funyaan qabee si amaaruu jecha akkasuma immoo utaalloo fi qorichadha kanatti fayyadameetiin fayyee atis fayyee warri naan jettan koomentii jalatti naa barreessa anis immoo fayyee marsaa miilanaa sagalee koo normaaliidhaan akkanis faana viidiyoo hojjechuu danda'utti galatoomaa isiniin jaa. Inni kan biraan gara viidiyoo irraatti osoo hin darbiin dura warri viidiyoo koo laayikii gochaa sabiskiraayibii gochaa na jajjabeessaa gaaffiillee ta'uu deebii na wajjiniin jirtan haga ammaatti baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Haa ta'u malee biyaansi namni 2,000 gaafa ilaalu nama 2,000 keessaa namoonni 100 akkamiin laayikii gochuu dhaba. Isin silaa isin jaalalaa isin warra nama jajjabeessitanii isin warra namatti hin hinaafnii isin warra gaarummaan keessan jiru akkamitti namni kanaan beekamu viidiyoo laayikiin godhin darba moo bilbila keessantu bakka laayikii godhan isin jalaati badeerootii suurii bilbila keessan abdeetii godhaati ilaalame. Kanaafuu namni namatti hin hinaafni namni jaalala beeku namni nama jajjabeessu namni mooraalii namaaf kennu fuulduratti namni akka deemu guddina namaa barbaadu wayii ilaalcha akkasii keessa isaa jiru wayii viidiyoo otoo laayikiin godhin akkamitti darbuu danda'a kan jedhu anaaf gaaffiidha. Isiniif immoo deebiin isin bira jira isinirraatiin eega. Gara viidiyoo irratti yeroon isinii darbu har'a kana qimamii tokko wajjiniitiin dhufeetiin jira asasinitti hin baay'isu. Otoo keessummaan ala jiru ani qofaa keessa taa'ee haasa'urra walumaan wanta jiru ilaallaa jechuudha. Qimamoota obsa qabaadha. Wanti itti fayyadamtan kamirrattuu obsa qabaadha. Gad dhaabbadhaati ilaala walirraa baradhaa yoo dogoggorate anatti dogoggoree bakka kan akkasiin goone kanaaf na fayyaduu dhiise ta'uu danda'a. Kanaaf kisaaraa keessa na buusee jettanii ofitti deebitanii ofuma keessanuu namarraa eeguistanii ofuma keessan gaaffii of gaafachuuf ofumaan deebiitti deebisuun ofumaan illee yaalii ofirratti gaggeessuu ni dandeessu jechuudha. Callisanii waanuma namni namaan jedhu eeguurraa nama amanuurra of amanuu mitiire namni immoo yoo of amane namallee darbe amanuu danda'a isiniin jechuufi eegaa viidiyoon har'aa maal seetu warra rifeensa keessan qalamiitti dibdanii qalamiin rifeensa keessan isin jalaa si balleesse bakka itti isiniif deebi'uu dide biyaansi rifeensa ofirraa haadeellee deegan qalamii sana dibeetii homaa wanta jijjiirama agarsiisan jiru rakkoo keessan jira warri jettan yoo jiraattan viidiyoon har'aa kan keessanii jechuudha. Isin carraa qabeeyyiidha bilbila harka keessan irra jiruun nama afaan keessan haasa'urraati wanta akkasii akka salphaaf haala salphaa ta'een argachuu jechuunis ana akka kootti waanuma gaarii waanuma guddaadha jedheetii yaada.
ammallee wanti isin gootan yoo jiraate haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jaa. Kun waan amma akkasumatti ta'aa jira. Ofii kootii mitaadha kan itti fayyadamu rifeensi koo akkasuma naan jira. Har'a utuma waan barbaade ta'e mataan baay'ee na dhukkuba waan ta'eef waan tokko filuu mini gochuu hin barbaadu jechuudha. Marsaa miilanaatiin dhufa. Har'a garuu qimamiin tokko rifeensi ishee jalaatii badii ture sababa qalamiidhaani. Amma garuu galata waaqayyoo bu'aa bayii baay'ee booda deebi'aaf jira jechuudha. Hin argitu maal akka ta'e ammani gara isheetti isin dabarsuuf hin jedha. Isheen itti fayyadamti. Wanti isheen itti fayyadamtu tokko jira inni kan kooti jechuudha. Dibanni suni kan ani hojjedhe yookaan kan narraatii koopiraayitii guutii narraa fudhattee jechuudha. Kanaafuu ishee yeroo isheen itti fayyadamtu ani immoo waan jiru akkam akka ta'e diiteelii isaa isinitti himaa gurra keessan naaf ergisa. Kunoo akkuma asirratti argitanii amma kana qalamiin isaa irraa badee gara xumuraarra gahaa jira jechuudha. Dhumarra gahaa jira. Garuu bakki qalamii qabu kun ammallee baay'ee tokko miidhamaa fi goggogaa jira. Isheenis immoo mudhiidhattee jabaattee qabattee jirti. Ani ijoollee sirriitti ofii koo waan jaalladhuuf ta'e hin beeku. Ani rifeensa koo irratti qoosaan beeku. Yeroo hundumaa kan inni isiniin jedhu hojii isheetu illee dirqim jedhee hafa malee waa'ee akkasii irratti qoosaa hin beeku. Ijoollee tokko tokkos yeroon akkasittiin argu baay'ee tokko natti tola jechuudha. Nan gammada maaliif ta'e hin beekan. Kennaan namaa garaagaraa ni kennaan kun ana bira jira. Kun obboleettiin kun dura mataan kuni mataan isaa miilli isaan beekamu bitistis jedhee ciccitee badee jira. Amma garuu tamasgen baay'ee bareedee haala gaariirra jira. Dibata isheen itti fayyadamaa jirtu kanaan isiniif himuu fi dibata isheen itti fayyadamaa jirtu qibaatii roosmerii kana jechuudha. Roosmerii kana baay'een keessa maal akka ta'e isa toon beekin kana namni kam nama kan jedhamee rifeensa keessatti dubartoota jechuudha. Shamara dubartoota. Ani googlee yeroon seenuu namoota warra durii jalaarra yeroon seenuu dokteeronni beektonni gaafa dubbatan qorattoonni kana gaafa dubbatan waa'ee roosmerii kana baay'ee matokko haasa'u jechuudha. Baay'ee matokko jaallatamaadha. Garuu keessattuu ijoollee keenyaa bashaa kana bira ga'e wanta hundumti sukkaarrillee xaamii isaa hin kennu. Ashaboonillee ashaboo miti sukkaarrillee hin mi'aawu kan jettanii dubbattantu jirtu. Isin garuu koon keessa maali koon keessa. Kanaafuu kunoo margaa jirtanii baatii kan isheen itti fayyadamaa jirtu baay'ee kan namatti tolu rifeensa kamiifiyyuu filata kan ta'e qibaatii kana baay'ee wayii suuqarra akka salphaatti argachuu hin dandeessan. Tasuma yoo argames gatiin isaa witti maaliif baay'ee orgaanikii waan ta'eef mana kana amma madaamiin koo fidde jechuudha. Ijoollee shafin fedhe durboota hin qabdu shamarran qabdu waan ta'eef xiqqishuu tokko warri qibaatii roosmerii orjinaalii isaa bitattanitti fayyadamtanii beektamee akkami sirrii isaa jechuudha nutti hima. Asuma koomentii jalatti barreessaa yaada keessanii. Kanaafuu hordoftoota keebikii oofishaalii seeraan itti fayyadamaa qimamoonni lakkisaa obsa qabaadha. Waanuma kam keessatti yoo obsa qabaatan malee keessa sin darbanii kan ofitti hamaan hin dhufin jedhanii rifeensa keessan dheerina isaaf hin bo'ina. Inni rifeensa dheeraas qabu gabaabaas qabu gabuma tokko oolaa biyyuma tokko oolaa ardiima kanarra dachima kanarra jira. Inni rifeensa dheeraa qabaate samiitti ol bahee inni gabaabaan lafarra hin jiru. Filannoon akka kanaa jiru garuu bakkuma jirutti rifeensa qulqullina qabu rifeensa wasii qabu rifeensa kalariin isa namatti toluu fi baay'ee bareedaa ta'e qabaachuudhaa fi kennaa warri jettanii samiirraa gadi bu'ee kan namaaf filu hin jiru, kan namaa sirreessu hin jiru, kan dibata namaaf godhu hin jiru, kan namaaf miicu hin jiru. Haa isiniif isin qofaadha. Kanaafuu hin dogoggorina. Haga kanaatti sammuu keessa nama seesuun keessan dogoggora jedhee yaadan akka kooti. Kanaafuu faamilii keebee qopshaalii kun argitanii naannessitee jechuudha. Akkasittiin itti fayyadamtee amma daqiiqaa muraasa booda hin micciti. Ani garuu viidiyoo hin dheeressu kutaa biraatiin hin deebi'a malee anatti isinittis akka dheeratu hin barbaadu. Anatti ammallee meeqan irratti bilbilamaa jira. Xiyyaarri tokkollee immoo dhufe natti fakkaata. Innis hin dhaga'amatee naas keessatti hin beeku. Kana fakkaataa haala kanaan rifeensa keessanii wal'aannachuu dandeessu. Isiniin jaa kabajamoo faamilii keebee qopshaalii
Kun egaa akkuma argaa jirtanii haala kanaatiin gara xumuraarra jirti. Baay'ee lallaafee kamittiin akka filamaa jiru argitanii miti. Akkasii isin rifeensa dheeressuuf hin boo'ina. Garuu bakkuma jirutti kan hin buqqaanii, kan hin caccabnee, kan hin guggunnii yoo ta'e baay'ee bareeda. Baay'ee kan isin rakkise yoo ta'e dhiyyuusaa akkamittiin akka irraa kukkutanii, irraa kukkutuunis immoo maal akka ta'e guutummaa guutuutti isinitti meetiin ture jechuudha. Viidiyoo gadi buutanii viidiyoo hedduu isaa argachuu dandeessu. Otuma isin teessanii ilaaltanii waa meeqa jettanii laga meeqa xeenee dhufnee as geenye boris immoo ittuma fufna jennee yaanna. Akkas isiniin jedha hagammatti waan wajjin turtanii fi baay'ee galatooma. Fayyaaf nagaan dhabiina. Massaajii gootanii akkasitti dhumarratti xiqililli gootanii daqiiqa muraasa tursuudhaan ofirraatii miicuu dandeessu. Isin galee ofirraatii miicuu dandeessu isiniin jaa. Viidiyoon har'aaf qamadhee dhufee kana fakkaata. Amma kana asirraa kutuufanii isheenis xumurtee jirti. Walumaa gala isaatti xumurree jira. Baay'ee tokko namatti tolti. Baay'ee tokko argitanii akka isheenitti goggooti. Akka isiniin jedha laayikii gochuu keessan mirkaneeffadhaa. Hin irraanfatinaa isiniin jechuun barbaada. Laayikiin hin jiru. Uummata amma kana keessaatti laayikiin hin jiru waan ta'eef laayikii godha. Baay'ee.